Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan kilaboonni Premier League England akka nuti adabamnu barbaadu jechuun komatan. Himanni 115 Manchester City irratti banamee ture wiixata dhufu eegaluudhaan mana murtiitti dhagahama. Dinas Bashir. Yeah, the people who have first because you know the rest for physically mentally. So when you have a game, you have so stressy. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan dhaddachi mannaa Manchester City 115 wiixata dhufu jalqabuu isaatti gammadu dubbataniiru. Manchester Cityn fulbaana bara 2023 himanni irratti baname. Qorannoo waggaa 4 geggeeffameen himanni isaa gara koomishinii walabaatti ergame. Kilabichi bara 2009 hamma 2018 gidduutti seera faayinaansii Premier League England cabseera jedhamee himatame. Cityn himannaa hunda cimsee kan haalu yoo ta'u dhimmi isaanii ragaa kan hin qabnee fi qaama walabaan ilaalamu akka qabu gaafataa ture. Pirezidaantiin La Liga Spain Javier Tebas yeroo dheeraaf namoota garee kubbaa miilaa City Abu Dhabiin deeggaramu qeeqan keessaa tokko ta'an garee investimentii Qatar kan Paris Saint-Germain bitates ni qeequ. Jarri kun dhaabbilee doopingii faayinaansiiti jechuun ibsu. Kilaboota Premier League England hedduu waliin seera kan jedhan hojii geggeessaan La Liga kun irra caalaan isaanii Cityn qoqqobbiin irra kaa'amuu akka qabu yaada jedhu qabu jechuun galaalchi Spain Mundo Deportivo gabaasira. Leenjisaan Manchester City Jose Pep Guardiolaan murkattoonni Premier League Manchester Cityn seera faayinaansii sadarkaa olaanaan cabseera jedhee himatameen akka adabamu arguu barbaadu jedhani. Kaleessa dhimma himatamuu kilaba isaanii irratti yaada kan kennan leenjisaan City Pep Guardiolaan yeroo jalqabaatiif yaada Javier Tebas waliin walii galaa jedhani. Kilaboonni Premier League England hundi qoqqobbii akka nurra kaa'amu barbaadu kuni beekamaadha. Ani kanaaf himanni City garee walabaan ilaalamuu qaba kan jedhu jechuunis dubbatani. Haqni dimookiraasii ammayyaa keessa jira kan jedhan Pep dhimmichi kana caalaa wal xaxaamitiin yaaduma isaaniitiin. Inni ogeessa seeraa ta'uu fi gareewwan Premier League afaan abukaatoo ta'uu isaanii hin beeku. Kanaaf kana nan gaafadhas jedhani. Pep Guardiolaan nuti waan hamaa akka hin hojjenne ni amannas jedhanii jiru. Waa'een dhaddacha kana yeroo dhiyootti jalqaba akkasuma yeroo dhiyootti akka xumuramus abdii qabna. Garee walaba ta'etu murteessa. Murtee kanas hawwii guddaan eega hanga yakki isaa mirkanaa'u namni hundi qulqulluudha. Kanaaf waan ta'u ni ilaallas jedhani. Dhimma ispoortii ilaalchisee dhaddacha guddaa jaarraa kana kan jedhame himanni Manchester City turbaan 10 turuu dandaas jedhamee gama. Cityn erga bara 2008 garee abbootii qabeenyaa Abu Dhabiin dhuunfatameas waancaa 23 golaan baasaatti tuullateera. Waggoota 16 darban mootii liigii England ta'uusaa argisiisee jira. Seenaa liigichaa keessatti waan ta'e hin beekne yeroo 4 walitti aansee shaampiyoonii liigichaa ta'eera. Himanni kun ragga'e Manchester Cityn yoo akkamaa ta'e liigicha keessaa ari'amu hamma qabxii adabamuutti isa geessa jedhamee jira. We are so close. Arruma Manchester City Brentford Liverpool Nottingham Forest waliin morkatu. Boru darbiin kaaba London Tottenham fi Arsenal walitti fiduun eegama. Abdurrahman Amin. Chance here to deliver towards the back post and Fernandes is in there and he's come down for an anchor and it won't find its way in. Bukunna taphoota internaashinaala booda har'a kan eegale Premier League England torbii afraffaan taphoota 8 keessummeessuun jalqaba. Guyyaa sa'aatii 8 fi walakkaa irraa eegaluun Manchester United dirree isaatiin ala gara St Mary maluun Southampton waliin taphata. Taphoota lamaan darbaniin mo'amuun dhibbuu keessa kan jiru kilabichi liigichaan tapha tokko qofa injifate. Keessummaan liigichaa Southampton injifannoo malee imalaa jira. Kilabichi taphaarraa dirree isaa irratti taphatu kanaan qabxii jalqabaa liigichaa argachuuf morkata. Kilaboonni lamaan tapha 97ffaa isaanii waliin taphachuu fi taphoota kana duraatiin Manchester United yeroo 53 injifachuun caalmaa qaba. Leenjisaan Manchester United Erik ten Hag Rasmus Hojlund fi Luke Shaw bayyanachaa jiraachuu himanii tapha kanaaf garuu hin gahan jedhaniiru. Lammiin uraagaa Emmanuel Ugarte ammoo tapha jalqaba Manchester Unitediif taphataaf eegama. Taphoota liigichaa sadan darban kan injifate shaampiyoonii liigichaa Manchester Cityn Itaalitti Brentford simata. Leenjisaan Manchester City Pep Guardiolaan Erling Haaland sammuu fi qaamaanis tapha Brentford kanaaf qophii ta'uu isaa eegaa jira jedhaniiru. Phil Foden fi Savinhoon miidhama isaan mudate irraa bayyanachaa jiru jedhame. Nathan Ake miidhama isa mudate irraa hin dandamanne. Pep Guardiolaan himata 115 kilabicha irratti baname wiixata dhagahuunis akka isaan gammachiise himaniiru. Arne Slot leenjii ga'umsa gaarii irratti kan argamu Liverpool Anfield Roaditti Nottingham Forest
Forest waliin taphata. Liverpool liigichaan kilaba hanga yoonaatti goolii homaatu hin keessummeessin yoo ta'u taphoota kanneeniin goolii 7 garee faallaa irratti galcheera. Nottingham Forestis bara kana hin mo'amne tapha tokko injifachuun 2 qixaan xumuree sadarkaa 9ffaa irra taa'ee Liverpool waliin morkata. Leenjisaan Liverpool Arne Slot miidhama taphattoota ulfaataa akka hin qabne himaniiru. Liverpool kilaba taphoota sadanuu injifachuun Manchester City waliin morkachaa jirudha. Taphoota birootiin Bournemouth, Chelsea, Aston Villa, Everton, Fulham, West Ham United, Crystal Palace, Leicester City, Brighton, Ipswich Town waliin taphatu. Bukayo Saka could be in and he scores! 2-0 to Arsenal on the counter and it's Bukayo Saka. Darbii kaaba Londaniin Tottenham Arsenal waliin morkiin taasisan ni eegama. Arsenal kilaba miidhamaa fi adabbii taphattootaatiin yaaddoo keessa jirudha. Declan Rice adabbiin dursaan taphattoota Martin Odegaard fi Michael Merino ammoo miidhamaan taphattoota tapha dilbataa kanaan Arsenal hin tajaajilleedha. Caalatti Martin Odegaard dhabuun Arteettaaf yaaddoo ta'eera. Jorginho fi Thomas Partey sarara jidduu irratti taphattoota Mikel Arteettaan ni fayyadamuuf eeggamanidha. Leenjisaan Arsenal Mikel Arteettaan ergisaan Chelsea irraa kan mallatteessisan Raheem Sterling irraa abdii qabu jedhame. Arsenal Mikel Arteettaan leenjii erga jalqabee Tottenham irratti olaantummaa qaba. Taphoota 7 Mikel Arteettaan leenjaa Tottenham waliin taphate keessaa 5 injifateera. Leenjisaan Tottenham Ange Postecoglou Mikel Arteettaan nama cimee hojjetudha jechuun dinqisiifataniiru. Mikel Arteettaanis Postecoglou nama addaati. Isaan wantoota karaa mataa isaaniitiin gaggeessu waan ta'eef jechuun leenjistoonni lamaanuu sodaa waliif qaban ibsaniiru. Taphichi waaree booda sa'aatii 10 irraa eegaluun taphatama. Galgala sa'aatii 12 fi walakkaa irraa eegaluun Wolves Newcastle United waliin taphachuun taphoonni Premier League England torbee 4ffaa goolabama. Oh, that's a mistake. Tottenham have a chance and they've scored. And it's Romero who's been threatened to score all game. Bundesliga German torbee sadaffaan tapha Borussia Dortmund Heidenheim injifateen eegalame. La Liga Spain immoo Real Betis injifannoo jalqabaa galmeessiseera. Abdurrahman Amin dabalata qaba. It's been a really nifty start to the game. Pascal Gross, Adeyemi, bursting into space. It's Malen! Bundesliga Germany torbee sadaffaan Heidenheim waliin kan taphate Borussia Dortmund goolii 4 fi 2 injifate. Karim Adami goolii 2 Dortmund fi yoo galchu Lionel Malani fi Emre Can gooliiwwan tokko dabalaniiru. Borussia Dortmund torbee lammaffaa liigichaa qixaan erga xumuree booda gara injifannootti deebi'e. Kilabichi taphoota Bundesliga 37 guyyaa jimaataa dirree isaa irratti taphateen osoo hin mo'amin imalaa dhagahe. Bara 2004 dirree isaa irratti tapha guyyaa jimaataa taphateen Schalken erga mo'amee waggoota 20 lakkoo Sisera hanga kilaboonni biroo taphatanitti Dortmund qabxii 7 liigichas dursaa jira. Heidenheim taphoota jalqabaa walittaan sun erga injifatee booda kaleessa Dortmundin mo'ame. Liigicha irratti fufuun taphoonni 6 istaadiyeemiiwwan garagaraatti ni taphatamu. Vincent Kompany'n kan leenji'u Bayern Munich dirree isaatiin alaa Holstein Kiel waliin taphata. Waggoota 10 booda bara darbe waancaa malee kan xumure Bayern Munich bara kana taphoota lamaan jalqabaa injifachuun jalqabbii isaa bareeffateera. Ga'umsa taphattoonni kilabichaa irratti argamanii fi miira gaarii qabaniin taphaadhaas ni injifataaf eegama. Bayern Munich miidhama taphattoota tokkollee hin qabu jedhame. Shaampiyoonii liigichaa Bayer Leverkusen dirree isaatiin alaa Hoffenheim waliin taphata. Xavi Alonsootiin kan leenji'u Bayer Leverkusen bara darbe osoo hin mo'amin shaampiyoonii liigichaa yoo ta'u bara kana taphoota 2 keessaa tokko mo'amuun qabxii gatuu jalqabeera. Tapharraa dirree isaatiin ala taphatu kanaanis gara injifannootti deebi'uuf morkata. Tapha birootiin Borussia Mönchengladbach Stuttgart, Freiburg Bochum, RB Leipzig Union Berlin, Eintracht Frankfurt Wolfsburg waliin taphatu. Leganés are to come up with these turnover chances. They've got to act quickly. Hernandez in the middle. That's a good ball. There's the header and it's Haller. La Liga Spain torbee shanaffaan ammoo Real Betis goolii 2 fi 1 Leganis injifate. Real Betis liigichaanis injifannoo jalqabaa galmeessuu isaati. Qabxii isaa 5 gaachuun sadarkaa 17ffaa irraa gara 9ffaattis fooyyeffateera. Liigicha irratti fufuun shaampiyoonii liigichaa Real Madrid dirree isaatiin alaa Real Sociedad waliin morkiin taasisuun eegama. Madrid taphoota darban keessaa 2 injifachuun 2 qixaan xumuree qabxii 8 walitti qabachuun Barcelonaatti aanee sadarkaa 2ffaa irra taa'eera. Leenjisaan Real Madrid Carlo Ancelottiin taphattoota filannoo jalqabaa 8 miidhamaan dhabaniiru. David Alabaan miidhama yeroo dheeraatiin taphataa hin taphanne yoo ta'u, Eder Militao, Eduardo Camavinga, Fernando Mendy, Tchouaméni fi Dani Ceballos taphattoota biroo kilabicheen tajaajilleedha. Jude Bellingham miidhama isaa irraa fayyus Carlo Ancelottiin hin fayyadaman jedhame. Vinicius Junior, Rodrigo fi Enrique biyya isaanii Braziliif taphachuun imala dheeraa irraa waan dhufan
dhufaniif Carliton isaan waliinis yaaddoo keessa jiru jedhame. Mallorcan Villarreal, Espanyol Deportivo Alaves, Sevilla Getafe waliin harruma taphatu. Barcelona's only away defeat this season came at the hands of Real Madrid, ensuring Champions League football at Montilivi next season. Boru Barcelonaan Girona waliin morkiin taasisuun eegama. Dursaan liigichaa Barcelonaan injifannoo isaa parsantaa 100 itti fufsiisuuf dirree isaatiin alaa Girona waliin morkata. Barcelonaadhaaf Gaaviin ji'oota 9 booda gara shaakalaatti deebi'us tapha kanaan hin taphatu jedhame. Ansu Fati, Fermin Lopez, Ronald Araujo, Frank de Jong fi Andreas Christensen taphattoota biroo Barcelonaan miidhamaan dhabeedha. Bara darbe dhaqaa galaan Gironaan Barcelona mo'achuun isaanii yaadatama. Atletico Madrid, Valencia, Celta Vigo, Real Valladolid, Las Palmas, Athletic Bilbao waliin tapha biroo boru taphatamuudha. Wiixata Rayo Vallecanoon Osasuna waliin taphachuun torbee shanaffaa liigichaa goolabama. An electric start at Montilivi. Taphoota Nations Leaguein goolii 900 fi 900 fi tokko kan galche Cristiano Ronaldoon gara kilaba Al Nassr yeroo deebi'u simannaan gootaa taasifamee fi kabajamtoota daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaa kanaaf qopheessine kanumaan xumurra.